Biyyi lafaa koo akka obbolawwan taane beektan hunduu atillee anillee. No tobbolaan miti biyya lafaa duukaa obbolaan miti ani obbolaan miti ani amantiin koon Islaamaa lammummaan koo Oromoodhaa Oromoo ani fira obbolaan mitan biyya lafaa kana hunda ishee duukaa obbolaan hin ta'an. Ati maal? Ani obboleessa Yesuus yan. Atam anaaf akka hafuura hiikkadhu ka haadha foonii foon horee malee nu nama tokko adda mifee waan. Ani obboleessa Yesuus isin obboloota kootiin on jedhe bar isin obboloota kooti warri dubbii koo dhageessanii isin obboloota kooteedha. Kan malee isin ilmaan kootiin on jedhe tun taane Yesuus isin obboloota kootiin on jedhe. Yesuustu jedhe. Ragaa fidi ka. Inde isin obboloota kooti kan jedhu moo? Qoy wangeela Yohaannis boqonnaa asiin baasa. Isin obboloota kooti jedhe Yesuus malee qoy siifan baasa. Yesuus waaqa kiyya lakke anaaf. Qoy siin baasa Yesuus obboloota kooti san jedhe hunda seeyyuu abshirati. Qoy nama tokko si waliin haasa'uu fedha qaataa. Nama tokko duukaan haasa'uun yeroo haasa'uun qaban yaaduma si argeen seeni malee buusin addaa gadi. Ayi. Asha. Qoy siin baasa obsi. Qoy siin baasa obsi. Welcome baby. Me Wangela Mateos kudalama furtami sadde baase dubbisime. Habibi welcome galatomi baase dubbisi. Seberan jiru Bible na nama na beran jiru injira garu gana maka akkana ifa kana lala dhaqee dubbisan jiruan. Okay, qosh Mateos kudalama furtami sadde baase se dubbisa. Wangela Mateos Koki nama ruguma salphaattu man karaa kana ruguma salphaattiin karaa sana ruguma turni karaa dhugaadha ta'e isa sitti fakkaata amma gaafa teessina laaltu ngoomtaati. Anamma duwila gaazi akkana mataan kiyyafame ciicaa isaatiin asirraa nasannasanii akkana naqqabanii Yesuus goofta jedheetuma dhumaadha malee ani Yesuusin. Maasi fayyada Yesuus goofta Yesuus kan Israa'el Yesuus goofta Israa'el. Israa'el mataan kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin ati Israa'el Yesuus Kiristoos waaqa abbaa keeti. Ameen jedhi fudhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ati Israa'el nyaan jettee baran Israa'el ta'uu hin danda'u dhaggeeffadhu siifan dubbisa akka jedhu. Kiristoos ati mucaa Israa'el. Dhaggeeffadhu kaa. Ayyee gooheedoshi. Akkasuma Mateos boqonnaa 12:43 inni deebisee fi haati koo eenyu maal jedhan beektaa namni tokkos haati kee obbolaan kee si wajjin haasa'uu barbaadu ala dhaabbata jedhee isatti metonni barsiisaa jiru Yesuusitti. Inni immoo deebisee haati koo eenyu obbolaan koo eenyu fa'i jedheen harka isaas gara bartoota isaatti qabee akkana jedhe haati koo obbolaan koo kunooti. Namni fedhii abbaa koo samiirra guutee kamiyyuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kooti si jedhe. Namni fedhii abbaa koo samiirra jiru guutee hundumtuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kooti, abbaa kooti. Isaan kanatu obbolaan kooti malee warra na dhashanii kana miti anaaf obbolaan koo kan immoo warra obbolaan koo warra duukaa dhaladhe kana miti jedhe. Sirrii jedhe kan namni hunduu biyya lafaa ijoollee kana waaqayyo jettari'ati. Ijoollee tiyya jedhaara obbolawwan jechuun hafuura kookisha mee akkamittiin dhugaa Yesuus obboleessa eenyuun jedhaara obboleessa qabaa Yesuus Maariyaam irraa hafuura waaqaatiin dhalate eessaa fuudhe obboleessa. Maali Yesuus maal Maariyaam irraa kan dhalatan Yaaqoob fa'aa obboleessa isaa miti. Yesuus fooniin hin dhalanne itti makinii hafuuraan dhalate. Yesuus kan isa dhale nama foonii miti moo kan isa dhashee abbaa yoo dhibe ta'iidhaa yoo dhalate iyyuu. Garaa keessaa. Hafuuraan kaa'e malee namarra. Kan isa dhalte sun dubartii akka keeti moo akka kee miti Maariyaam? Isin ta'ullee haadeettu itti fayyadame malee inni waan. Dhaggeeffadhu kaa dhaggeeffadhu. Dhiiga haadha isaa fudhatee dhalateera moo dhalanne? Naa deebisaa dhuraa isaa fudhatee dhalateera moo dhalanne? Hachuura fudhateera moo dhalanne? No dhiigaan wanti lufe wayitu hin jiru isii akkanumaan garaa isii fayyadame waan inni. Kanaafuu. Inni nama akka koo nama akka keeti. Kanaafuu inni akkuma keenya bar namuma akka keenyaati si galeera. Kanama Yesuus immoo anammallee
dhaggeeffadhu waan an gara abbaatti toliin bahine fantuqina gara obboloota koo bira dhaqeetan ani gara abbaa kootiif gara abbaa keessanii ila obboloota koo bira dhaqeen amma gara abbaa koof abbaa keessanii gara waaqayyoo koof waaqayyoo keessanitti immoo olan ba'aa jedhe ila kun dhaggeeffadhu. Garamba. Kanaafuu baga gara waaqayyoo koofi waaqayyoo qaba bara Yesuus innati waaqayyoo tuku gara waaqayyoo kootti olan ba'a gara abbaa keessaniif abbaa kootti olan ba'a. Eessatti waaqayyoon kan waaqayyoon qabu eessatti waaqayyoon ta'a. Waaqayyo waan fedhe godhu mirga qabamoon qabu akka lafaa fi samii kana. Kanaafuu waan fedhe godhu waan danda'uuf Yesuusin nama godhu Yesuusin akka inni uumamu hafuuraan akka inni dhalatu yookaan immoo akka inni abbaa malee haadha isaa duwwaarra dhalatu godhe kan waan hundumaa gochuu danda'a waaqayyo hafuura waan ta'eef. Yesuusin kaadaa taree fayyi karaan jireenyini ana malee hin jiru abbaa wal arguun hin jiru gaafa jedhati maa waakkata Yesuusin. No, akkasotu hin taane kookii Yesuus Kiristoos waaqayyoon miti. Waaqayyoodhaan jenna inni ani waaqayyoodhaan qaba. Karaa jireenyaa ana ka jedhe. Karaa jireenyaa warra Israa'el malee kan Itoophiyaa kan Ameerikaa kan addunyaa miti. Yesuusii kan Israa'eloota qofaadha. Okay, ka Israa'eliti ayyee ka walii galame. Inni waa amma fayyisaa Israa'eliti Yesuus. Fayyisaa Israa'el caafamee jira. Bakka naa deebi'eeraan. Bakka kana eegaa amante nagaa anu akka jedhanii warri raajonni akka jedhanii bara baraan sanyii Daawit keessaa ani mootii mana Israa'el irraa mootii bara baraan nan kaasaafii jedha mana Israa'el irraa sanyii Daawit keessaa sanyiin Daawit Itoophiyaawwiidha anci sanyiin Daawit addunyaadha sanyiin Daawit bari Israa'eloota qofa kanaafuu maal jedha Maatewos boqonnaa 2:6 irratti yaa Beetlehem mandara xinnoo yaa Beetlehem biyya Yihuudaati hundumaarra hin xinnaattu si keessaa kan mo'u saba koo Israa'eliin kan bulchu tokko hin ba'a jedha. Bada paasteri. Eshi anka jedhu heegumaa inni waaqa Israa'eli ta'ee jettee amante nu hortee Israa'eliti ati Yesuus waaqa keetti nyaadhu dhugi. Akka jedhu hojii ergamoota boqonnaa 2:22 irratti kookishaa akka jedhu yaa namoota Israa'el dubbii kana dhagaa akkuma isin beektan Yesuus nama Naazreet nama waaqni dinqii raajii mallattoo karaa isaatiin isin gidduutti hojjete isinii mirkaneessedha. Namicha kana waaqatu akkuma dur murteesseef akkuma duraan dursee beeku sanatti dabarsee isin kenne. Isinis namoota wajjin jedha. Inni kun hiikkaa isa tokkodha. Inni tokko immoo maal jedha? Dinqii garaagaraa hojjechuudhaan isin gidduutti akka inni beekamu yookaan immoo fudhatama akka inni qabaatu isa godhe Waaqayyo jedha. Silaa fudhatama hin qabu. Yaa Rabbi kiyya ifa baradhee ka'ee dukkanan dhadhamu'an ati adara mana eeg yaa goofta adara si kenne lubbuuti yaa Rabbi si baree ka'ee akkasirra duddangallee du'iinsa badaa yaa Rabbi paasteriin deebi'ee gara dukkana miti bar ifa bar kun hin dhageessumooti maal taate ati Yesuus eega waaqa Israa'el jette an deebiin naa deebi'eera bakka carrese. Okay, akka jedhu fakkeeffadhu gaasamuu kutaa tokko sii dabalaa obsi. Deebisii deebi'eera. Akkuma abdachiise sanyii namicha kanaa keessaa Waaqayyo saba Israa'eliif fayyisaa kaaseera. Inni immoo Yesuusii jedha. Akkuma karaa raajotaa abdachiisaa ture saba Israa'el keessaa fayyisaa kaase. Fayyisaan inni kaase sun immoo Yesuusi. Eenyu fayyisaa kaase Israa'eliif kaase. Siif hin kaasne. Yesuus waaqa jettee na himteetta ani Israa'el hambaa Israa'eliiti. Waaqan jenne bar dhaggeeffadhu kaa. Fayyisaa Israa'el. Dhaggeeffadhu gooftaa Israa'el yookaan immoo ergamaa Israa'el ani Israa'elootaaf an ergame ani isaaniif an ergame ani isaaniin barsiisuuf an ergame malee ani Waaqayyoodhaan jedha anuu garan dhaqu dhaggeeffadhu. Yoom mootummaa Waaqayyoo yoom deebi'anii bartoonni isa gaafatanii naan ani waan tokko hin beeku guyyaa mootummicha abbaan itti deebisu hin beeku Waaqayyo akkamittiin guyyaa mootummaa Waaqayyoo deebi'u wallaal nama waan ta'eef hin beeku. Kanuma. Yesuus inni ka deebi'ee dhufama biyya lafaa addaan baasuuf. Dhufu isaa dhiisuus garuu dhaggeeffadhu kaa. Yoo maal jedhanii hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 7 natti fakkaata yoo dubbiste maal jedha maal isa gaafatan yoom deebisa si'a kana Israa'eliin mootummaa yoom deebistaan naan guyyaatti abbaan kun mootummaa isaa deebisu anaafis isiniifis hin kennamneedha. Maaliif bartoota isaatti Yesuusis tokkuma turan waliin caalloo jechuudha obboloota. Utuu Waaqayyo ta'e kunoo guyyaa akkasiin dhufa jechuu danda'a yookaan immoo guyyaa isaa isinitti ni modhee dhoksa. Amma garuu maal jedhe guyyaa sana anaafis isiniifis guyyaa sana baruun nuuf hin kennamne tasumaayyuu hin beeku. So the worship of Jewish people then we are you picking in the church.
Thank you, my bro. Ibsa galato. Hiriyyatti xiyya takka seensaa qoy nama si beeku miti. Kanaafuu akkasii isin jedha. Kana garbuu si baake kun arraba malee maal beekti maal nan beektu kun nam sin beektu. Beektaanii gaaddisee. Amo eeyyan birrii kun aan deebistu amiyye. Kanan beeku kun arraba malee hin beektu kun arraba kan isheen beektu. Kana nama guddaa goote ol gashita. Akka walloltan hin fedhu. Isokee bakka ani hin beeku hiriyyaa asit feesbuukitti si hiriyyaatiyyaa atillee dubbii. Hiriyyaan godhatiin kana isheen siif hin taatu isheen nama ijoollee daa'ima ati kookii dhaggeeffadhu ati nama guddoo tokko nama guddoo lama nama barate sadeeffaa nama biyya guddatte jirtu. Kanaaf ijoollee daa'ima duukaa ijoollee guddis baddee kabajan qabna afaan ishee arraba isheen eegganne hiriyyaan godhatiin. Ati nama guddoo. Soo dhugaa siin jedha. Namoota gurguddoo namoota waasii barsiisan. Ishiitiin hin arrabsiin. Kunoo nama afaan Ingiliffaa barsiise kana AI kana fa'aa foloo godhiitii namoota akkasii kana namoota gurguddoo. Duukaa ol bariitii. Amantii kan dhiisin garuu amantii kan dhiisisin jedhu waan siifee godhate nama baratedha waan ta'eef waan siif dhifee godhu. Beekee isiin anamma isiin akkasi beektu waan hin dhiisatti. Dhiisikaati waa'ee ijoollee daa'imaa natti naasoo hin kan nama guddaa barra jee. Isiin daa'ima qadhoo malee. Baalatti koo naatante su'aatti liqnaat. Isheen kunoo mucaadha isheen. Jechuun miidiyaa bakka ishee beeka nama arrabsiti malee isheen beeku duraan illee. Ayyee dhiisee bee akkaasi waliin lolleefisi ari'ee. Kanaafuu Yesuus sanyii Daawit keessaa dhufe inni sanyii Daawit keessaa dhufe immoo Waaqayyoon ta'uu hin danda'u. Amantee sama nu baattes jaallattee jibbites Yesuus ilma namaa nama akka keetii akkuma kee dhalatee guddatee kana fudhatu. Naafuu Waaqadhis akkas natti makinii. Yesuus macaafa gante roo Yesuus waaqattu macaafa gante Yesuus ani waaqa miti jedhee dabar. Yesuus samaayii jira bee. Allafa kanarratti kunoo asii achiin bisa akkan lafa birri ammuma dhufa wanti hunduu ammuma jigu keessatti tasaqayyaara Yesuus bee mana samaayii ifa keessa jira. Ammoo maaliif Yesuus naag samaayii mooduu ammoo lixinaa. Yesuus elaa kookiyyaan Yesuus samaayiin baan hin jedhin baheera bar. Bakka naa deebiin. Ayyee. Wayidee. Ani koi baaki daawwan dubbistoo koi. Bakka namba nagaan turii. Eenyu si waame. Lakki kunoo nagartu lakki jechuun kunoon talli sun Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam irreebsaa irratti barreeffamaan yookaan muut godhi mana kajala. Bakka walitti deebinaa bakka deematillee sammuu keessin jeequ wal arginaayyee. Yaa ni yeroo namni nabii arrabsu jaalladhu nagaan tura. Okay, bye-bye. Nam tokko ol bahee na arrabsa taanaan elaa of eegi. No, irra fadeemee anuu cadhiin cufa namni. Cufadhu rafi. Nama warraanni nama arrabsitan. Anis ni eeyyamu mana kana dhuftanii anin zanaa jedhuu fedha. Nama hundaa jaallachuu fedha. Nama hundaayyuu PC kennuu fedha. Namni akka PC hin jiraatu fedha malee kakalee amoon mucaan kun kalee yoo karaa adda addaatiin illee wal gufachiistanii jiraattan dhiisuu fi qabdan. Nde? Ahi argaa akka dingataa yoo seenan mucaa kana arrabsitan keessanuu ijoolleen dubartiin maaf arrabsitaniin? Kalee naanni paasterii ture maaf birriitti kennitan qarasi? Hashuu baga sinfiti. Bagal mullucci sinaa godhu. Anillee namni mullucci na godhee jiraate mullucci na haa godhu. Nde? Bakka irraa baratta badii kan kee maal jechuun guddi birrii nu nyaate. Toopikii naa banta. Okay. Amoni kalee yeroo inni kiristaana ture wangeelli labsa ture. Mucaa gaarii. Mucaa misha qeerroo ganaa lafaa dhufaaru. Dhageettanii mucaa ofuma mataa firiizii godhatee deemu kana akkana laaltanii akka jiruun birri ufiitti ergitanii mullucci isin godheera yoo ta'e baga mullucci isin godhe. Qara isin jaarsota mana kadhaa paasterii kaga dur manuma durii keessatti deebi'aa ammallee timirti isinii haa ta'u birrii maana nyaatte jetti gargarii as dhufte birrii kiyya amoo fudhatee baga mullucci isinaa godhani
barumsa isinii ta'a boruufu. Nama YouTube irra dhufee YouTube irra dhufeetiin afaan babbareechisee ameen isin jechisiisee achi bakka laagaa bareedaa kanaan sagalee waaqaatiin ganaa nyaattamtan. Qalbii yoo qabaattan sagalee waaqayyoo maanguddoo cheerchii keessatti hojii wangeelii isin hojjechuu qabdan. Yoo wangeeliin kennaan nama adda adda gargariin birrii kennaa. Birriin sun maaliif warroota wangeelii labsanii cheerchiin maddaba baajeta. Warroota lukaan deemanii uduu nyaata nyaanne uduu bishaanii dhunne lutti isaanii dhodhoe wangeelaawwitu jira. Isin warra asitti mataa miseensee akkana ol qaranii kunoo asii ol dhaabsisanii akkanatti firiizii godhanii as dhufanii karabaatii godhatanii qiqqqiqqqiq jedhanii afaan birriitti fixanii baga isin fixan. Borullee yoo adabanne mulluccisinaa godhani. Kanaaf amoon tuqina. Amoon homaa angoon. Amoon nama wangeelii beeku sa'aatii kanatti namni hin beekamu muudiin namni waan filatee jira. As dhuftanii amoo keessanuu mana kanarratti maqaa isaa hin dhayina. Ani isinii eeyyamu akka amoo maqaa dhuftan. Amoon wangeelii illee beekaa achitti illee deemee barataa jira. Qalbii qabaa baay'ee nama wangeelii beeku sanillee hin laalaara. Dubartiin baay'een amoo akka badaa kana godhuu feetan. Nama gamtuu amoo jaalatee ture mi'am innaan ni wangeelii rabsu. Fuula laaltanii haadha keessanii ammallee warroonni birrii fixamaatanillee baay'ee jirtanii warroonni rikoordii isin godhaaranillee keessanuu dubartiin of eeggadha namni akkuma jiruun asii haaloo jedhaa kaameraallee asiin kaa'ee mullucci godhee maqaa isin balleessee achi yoo diqqoo isin taphattan birrii anchi dammoo rabbi nu haa baasu zamana fixxaa. Rabbi onnee dubartii tana haa jabeessu. Onneen dubartii yoo rabbiin cufee rabbiin bichaa yoo dhugaa ta'e si yaabanu malee mollaa callafarra guuteera. Amoo king. Kanaafu gara mana waaqaatitti paasterii mana cheerchi keessa dibametti isaan jala deemaa onlaayinii kanarra hin deeminaa. Okay, online irra deemtanii maqaa keessanillee warreen amma kun asirraa gorsan kunniin kaameraallee as kaa'ataniiran Yesuusinillee as gorsaara isin waraabaran achi diqqoo turanii I love you. አንቺ እኮ የተቀባሽ እንደኔ አንድ ላይ መንገድ የምንሄድ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ አብረን ሰማይ እንገባለን። ፉቴ ብሪ ዳብ yoo fixamtani dhuffadhaa keessanu asirramattiin booyina ibataana sanuu dhokadhaa Yesuusin booya warri dhuma fixamtan malee amma amoo is king warreen akka amoo asirratti illee gorsaarantu jira akkami jechoonni sagalee waaqayyoo baay'ee mi'aayaa godhanii laphee keessan keessa seensan. So, kanafu amoon kalee wangeelii sirriitti dubbisee jira. Hin beekta isin hundu. As dhuftee gaafa illee amoo seensinaan takka wayii irraftii dhoggitee amoo. Hin saalfattanii asirra dhuftanii yoo mucaa birrii kiyya fideettan. Araba sumaaman hin saalfadha. Ayyoona fixanii jiraatanillee dhumadhee bakka. Helleem. Afaan kiyya qabadhe dhokadha hin maradhe eno iyyaata as dhuftanii xalaata hagamtu sillaala miqeenya hagamtu sillaala muwaartiif dagaamii hagamtu sillaala masoo hagamtu sillaala maati mullucci jettaniittanii already akka mullucci kana isin godhan viidiyoo iyyuu qabaachuu oolu amoon kanama baay'ee ani beeku dhugaa fekkadhaan isinitti maara ufumaa birrii keessan kennitan amoo birrii kiyya fideetta enu gaafa tokko mucatti wayii seense amooni udu musliiman taaneen dura beekaan asirratti jechuu anu surprise ta'ee
amantii haga jijjiirate akkanuma waliin haasaa jechuudha tasgabbiin naaffeera hin affeeraani haasofni isaa naa tamacha'a muudii isaa hunduu naa tamacha'a obboleessa kiyya ani finnini hambaa Israa'eliiti dhufaatii gooftaa Yesuusii waliin eegganna allaqe kana warra YouTube asirra miidiyaa irratti dhukkee isirraa kaasara of eeggadhaa of kafanaa homaan qaaginaa asirratti gurruma bichaa kennaa onnee teessa akkana dhossaa awwaala ina hinetno araba geetaas amoon xalaata baay'ee qaba amoon hongeelii beekaa amoon maybe waan maraa irra hojjetaara ta'uu danda'a sarchii godhaara maaltu beekan jarjarinaame mucaa smartii wayiiti qeerroo ganaa lafaa dhufaa robar qeerroo ganaa guddataaro sammuu isaa bana ammallee baay'eetu jala deddeemaara ganaa boottanii yoon boottan qeerroo ganaa kana mataa ol qaree lafaa dhufaa roban ishii ana monna tamachera kadu gana dhumattan ammallee makiinaatti bittanii kakaleeti miti akka taa'ee ilaalaa rutti yoo ta'e gana pileenitti bitta ammallee aan sodaadheetuma jira jaluma isin ilaalaa rafayaan nan galchuu asirra dhuftanii maqaa hamoo waaminaa adara ayyoo an seensella nagaru ammoo bicha waliin haasa'ee adda galla nama tokkollee seensu inni tamachitoonyaa lamoo ayla mucaa ganaa lafaa dhufaaru mucaa ganaa qeerroo jechi isaatu ganaa ilan qat afaan isaati yoo ba'u lapheerra nama buukan ganaa pileeni bittanii fa warri biraallee duubumaan taa'ee sillaalaa rabe amma warra biraa fixeemi warri dhumachuuf taatan baay'ee argeera dhugaa namana aan maal jettattu jette jedha ani namoonni naa tamacheera wanti inni hujaan muluu naa tamacheera mucaan riሰርchii hojjetaa jira riሰርchii fi yoo fixee yaa'u ganaa lafaa dhufaara mucama kana isheemo anna wayyo an ammoo kana yoo mana kana seensu ammoo birrii kiyya fidi jedhanii an dhugaan saalfadhaara birriin kamaali ammoo makasini kennu ammoo zannaxaa hennaa maraa uduu kiristaanan taaneen dura beekaani caammaaf jaaketti maachi godhate qaxqate hello ammoo jituunillee ammoo neessaa sinii hafuuruu heetan birrii ammame gaafa ammoo seensu mara ammoo birrii kiyyan fiddu moo inni amantii jijjiirate maaf maqaa balleessaa tallaata ani hun beeku dhugaa jiran birrii ammoo isini kennu hin jiru eebatanuuti ammallee lamaanninyaame ammoo nuti mishaa irra jira ingidee rabbi isinaa baasu gaafa ammoo mana kiyya seene ammoo bichaa waliin zanaa jedha ammoo bichaa waliin fataa jedha qeerroo gana lafaa ol dhufaaru bakka isinillee reedii ta'atuma duubaan taraa eeggadha amoon mucaa qaro enno ergataara sa'aatii arrafuuf ta'u hirrinni nun arraa bade eebataan Makiye. Bareedu
Kookii bareedduu koo akkam. Jira galata waaqaa akkam maakii. Jira galata isaa walirra bannee dhiifama ishee. Homaa rakkoon hin jiru biizii taate. Neetworkii si qabaara ammas neetworkiin kee gaarii miti. Akkamii jirtu? Neetworkiin na qabaa jira. Baay'ee diimaa ibsaa ra'ee. Ammoo Uummanni kun diraama malaaluuf duuba kana beeyoona maaltu garagalaara maaltu dubbatamaara maaltu kalaalu bicha akkanatti maa taptaappii gootanii duutanii taptaappiin birrii gaafata. kookii koo. Okay, sitti maa qoy waa wayii mucaa wayii atin beektaan ta'a. Kiristaana ture jechuudha. Bittaakima kanarra wal baran hin seenaa yoo seene tasgabbimaan haasa'ee taphatee ba'a achi guyyaa tokko amantii jijjiirratee musliima ta'eeraa jechuudha. Asiin dura wangeelaawii ture. Hin tajaajila? Sabaakii ana jedhe qatka jedhe ka ila afaan waliin dhoofne ila yoo jechi afaanii qaat jedhee ba'u latka jedhula. Kan wanna bakka mucaa gana dhufaaru kana kamataa firiizii godhan kun profeetii ture. Paasteriidha. Profeetii ture. Eshi amantii qayyaratee amma? Amma qayyarateeti. Achi amma ijoolleen baay'ee yoo mana maraanni seenu birrii kiyyannu deebisii jedhanii. Birree itti kennanii jiru. Akkaawuntii eenyu baankii moo inni? Yeroo san wangeelallee ta'een beekuun gaafa mana kiyya seenu birrii kenna fidi jedhan ijoolleen eessaa akka ta'een beekan ijoolleen leen beeku. Amma kookii koo dogongora ka qabu irra birrii maallaqa ofiitti kenna isaa akka ta'e beekaartaami. Eenyu isaan wangeelliin nama dhuunfaatitti nama eega birrii kennite wangeelliif kennite gaafachuun qabda alleqee attami waan dabarsitee kennite deebitee ati nama gaafatta qara. Nama garrama dhugaa. Wangeelli jedhee gaafa birrii kenne rabbittaa gaafatu malee miidiyaa kanarra dhufee birrii kiyya fidii kootu jedhe mucaan ganaa qeerroo ganoo lafaa dhufaaru kana ganaa kan nama baay'ee fixu. Aadaa uummanni kanaaf asii garagalee kaa'anii maal inni jedhaa raabatu. Mucaan naata macha beektaa dura dunni amantaan qayyaranne akkanumatti taphanna baqa. Muudii yoo walisii gale nama wayii walumasii galaa mire. Yaa okay. Anisa kana faana numa taphannaa nagaa addaan galaa naganni musliima ta'ellee bakka peace mana isaana waamaa hin dhaqamani kiyyallee hin waamaa achi guyyaa tokko keessa ani hin beekne mucattii takka seensika. Hararararara birrii warqii ila wanti siin hin jenne hin jiru achiin badana jedhee isiillee baase inna mee yaaddanuu achi anammoo ka jedhaaru keessan duruma qabadhaa yoo kennitan wangeelii jettanii hinda yeroo san wangeelii hojjateera mucaan homaa wanti deebi'u hin jiru. Qaraa kaa'enni baankii isanii bira kaa'achuun moo maalidha birrii amma deebanii ka gaafata eega duratti kennanii cal'isu. Wangeelaawii ture ka'anni hojjaa waaqayyoo ba'ee ka hojjetu jechuun gorsaa ture. Ajaa'iba dhugaa aadaa uummanni kanaaf asitti maatii bira kookii jedhee beekni jedhaa jiraan. No, I think rakkoon jiru mucaan ganaa ila mataa kan akkana firiizii godha. Maachii caammaa kan ila caammaan jaakettiin keessa seen ilaal maqaa mucaan laxa jedhe lafaaruu kan yoo jedhu lasii akkana tashkarakkaraa akkana deema isa laalanii birratti. Nagaa keessanii. Amman tajaajila muree. Nagaa keessanii akkamii? Akkam fayyaa nagaa. Sirra nagaa akkam. Nagaa akkamii Makiya? Sirra galata waaqa akkamati. Nagaa kot jirtaa kookii? Galanni waaqaaf haa ta'u akkam nagaa. Jirra. Anillee waasii gaafachuu barbaade borra birriitti kennanii itti haasofte erga sila. Birri meeqatti kennan isaan keessa beektamoo ijoollee sana beektamoo isa beekta? Isatu
is ijoollee dubaraatitu jedhaadhaan birrii hagam akka ta'e hin beeku. Maali reekkamitti waan hin beekne maaliif akkatti kenname hin beekne amma akka bade hin beekne haasoftare. Ijoollee dubaraatatu birrii kenna fidii jedhanii yoo inni as seenu ammaaltu naan ga'e birrii duuba haa gaafatanii kaa'adha immoo isa waliin mana kiyya birrii akka hin gaafanne. Maal si dhibe ilaalimee obboleetti keenya rakkina ijoolleen kun qaban hin beektu miidhama ijoolleen kun. Astawaqoon dennoo ijoolleen birrii dhuftee gaafatteen ammaaltu naan ga'e inni maal na himuufta karaa fedhaniinis haa kennanii karaa fedhaniinis haa kennanii nu maaltu nuun ga'e gaafataa jira asirra birrii mucaa already wangeelii huje ta'ee waan fedhee mana ijaaratee uffataan bitatee sun dhuunfa isaantu wal gaafata achitti. Kookii koo situ gabbuusee moo ofii bu'an? Anatu buuseen maaliif beektaa yoo ammoo mucaan sun seenu ijoolleen dubaraa birrii kenna nuu deebisii jedhanii mana kanarratti. Anammoo akkasaa waliin lollee fi amma waliin haasaa ijoollee dubaraa hin baasa. Anka jedhaaru birrii keessaniin kenninaa karama fedheenuu yoo ta'e ilmoo dhiiraatitti hin kenninaa dhiiratu namaa kennuu qaba akka biyya faranjiititti yoo kakaleellee dogoggorreerru isokee dogoggorre anillee dogoggorreerraa bara. Like in kenninaa dhiiratu hujee nama nyaachisuu qaba dhiiratu hujee fiduu qaba malee dubaraa miti bar. Atamma biyya Arabaa teetteeti haadha abbaa kan kee bichaa gargaaruu qabda sii galee. Kookii koo yaada ibsatu dhageeffannaa seensisiin. Ate sabbeettaa naan jedhaara birri maaf akkatti ergan. Amma inni ammoo waan naatamacheeruuf isaa inni ammoo amoon waan amantaa jijjiirateeruuf ammoo hin fedhu namni. Inni ammoo boruun deebi'aa amantii qaba akka inni deebi'u Yesuus Kiristoos deebi'ee akka harka kennatu. Kookii galchiin himee waa isaa ibsata dhageenyaan. Ayyee hin deebisaan himee. Na aduun taane waa ammoo fayyoo qaqaaqu. Anjiru lixeera. Anjiru. Jechuun waa ho'i namarraa barachuun illee giddi jedha maaliif sila ergana buustan kabajaan qabdu waan ta'eef si jinaasoo fedhiin qabu maakiyyatti yoo si deemee kabajaan qabduutti haasanoo horsiisuu hin dandeessu maaliif jennaan ofitti amanamummaa waan dubartootaa himtu. Qoyka waajii dhagaata mucayyoon tun jechuun nama gaariidha jechuun har'a ishiin kana dogongortee fi gorsuu qabna malee biraa deemuu miti jechuun hin beeka kanaaf yaani beektaa kookii nama gaarii nama waaqayyoo fi. Maana buustire maal jechuun barbaadna jettu. Hin dogongorte ta'uu danda'a itti himtaa rakkoon qabu garuu wal gorfachuu waanuma jiru miti ma. Jechuun yaada namaa hubachuu qaba namni. Abaluu beektaadhe malee. Ana waan poointii quba naqabaata kaagate asirra miidiyaarra quba naqabduu feennutu taa'ee si dhagaa natti hin qabini waa amootiif waan dubartoota san haasa'e isaantu asii wal. Naasa'u fedhiin qabu baqqaan si biraa deemi taa'ee haasa'e qofaa kee xumuradhee. Kookii koo. Yemen kookii yee indeen shati maal annan galchu mucaan wangeelaawii tureeraa amoo wangeelaawii tureeraa ijoolleen birrii kiyya fidii jedhanii asirratti anka beeku sani. Kookii koo dhagaa jirta namni tokko waanuma jechuun namni haasa'u kana hubatan beekani keessa isaa jechuun an beektaa dubartoonnis waan qarshiitti kennaniif hin beeku dhugaa waaqa isa baruu barbaade. Ati maaliif birrii akkatti kenna inni poointii naggodhuu fedha kaan poointii miidiyaa kanarra ta'e akka inni naggodhuuf ammoo inni sa'aatiin kennuufiif har'a okay. Ammoo fi ijoollee dubaraa sanii waliin haasa'u. Ati mee maal jettu? Innaa ana ajaa'ibaa jira baranii wantummaan bara kanaa jechuudhaan haasofti namaallee naa galuutti dhufa. Anka jedhaaru birrii namoota dhuunfaa profeetii jedhanii as miidiyaa kanarra bayaniitiin kunuu amma yoona profeetii barra ka amma na ayyuun akkana quba naqabuuf ta'u. Kookii koo dhage innaa amma mucaan kunoo ka cheerchii ijaaree birrii dubartoota irraa fudhachuu danda'u wanta akkasiitu jira beekamu yookaan waldaa keessan nama hiyyeessaa gargaaree fudhachuufatu jira. Isa fixee jennaan gara amanticha biraatti deemuu danda'a wanta akkasiitu jira. Wanti naanga'u jiru miidiyaa kanarra fataa jechuuf ila takka yeroo isaa wal fixa anachi jira hin jiru mucaa kana. Andur beennaa innis mana kiyya seenaa anis mana isaan seenaa mucaan amantaa jijjiiratee jira
awwaan birriillee isaan fixe yoo isaan mullucillee godha awwanti an beeku hin jiru. Duubuma achitti mana kiyyatti isaan rabsuu hin danda'an bicha amoontan jedhaaru maakiyyee. Dammoo waan hubachuu qabda warri garsii jalallee jirtanii kookiin mana kookiitii wanti akkana haasaameen beekuun taphannaa yeroo hunda dhufa asii. Dhugaa isinii himaa jechuudha kookiin waa akkana waa'ee amantii keessa seennee hin beennu hin taphannaa asitti jechuu har'a dhufne ammana ishee. I think inni akka jechuu fedhe ila warroonni dhiiraa amma profeetii jedhan kun dubartoota baay'ee mullucci godhanii fixa. Amma namichi kun ka amma seenee ati akkas akkana jedhu kunuyyuu zaraafii ta'uu hin didu. Akkuma jechuun amma inni nu saaliqqaddam liqidame san jechuu fedha. Sii galee ijoolleen dubaraa cheerchi jaarsota jiran warroonni dibamu warra maanguddoo baaletidaaritu paasteri malee gonkumaa baaletidaarii kan taane paasterii ta'uu hin danda'utti nyaadhaa dhugaatii warroota baaletidaarii mana cheerchii keessatti maanguddoo nama dhagayan maanguddoo waan gaarii godhantu jira achitti cheerchii san keessa birrii keessa erga anka jedhamu si galee maakiyye anini yoo cheerchii gargaaruuf ta'e cheerchi gadhaabate sii galee ka gadhaabateeru ka maanguddoon warroonni hubatan arrii baasaniiran jiran warroonni waan dhugaa muran warra akkasiititti erguu qaban malee profeetiin girlfriend kudhan qaba jedhan miidiyaa kanarra maaluma godhuuf na seenaa amma namichi kun poointii na godhuuf nde Kookiti ajandaa biraa banneeti haasofnaa hara xoosii keenya dhiisii irraanfadhuun sa'aatii irribaallee gahee jira. Irraanfadhuu bichaa moo xaaraa hin seensa moo dhiisa nama biraa xiqqoo taphannee lidna. Nama biraa seensisiin taphannaa achiin booda sa'aatii irribaallee gahaa jira. Oduu namaatiif jechuudha dhugaa. Amma manni kun baay'atee jennaan. ምን ተፈጥሮ ነው ይላል ፍሬያኔ ዱጋ ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ ሰው የባሰ ኦዱ ጃለታኒ ቦታ ኢትዮጵያ በጣም ይወዳል ኡዳ መጾሎቲ ባይብሊ ዱብብነ ነምኒ ቶኳ ሲዳፈቱ በር ማ አሲፋርፈታ ቱሬ ኡማነ ነማለ መውሰዲቱ ነው ቱሬ እንዴካ ኦዱ ጃለተ ኡመዲ ከለ ያ ረቢ ያ ካናፍ ጉደቹ ኢስኔ አን ማል ጎደረ ሙጫኒ ነመ ቶኮ ነትን ሴንሲን አካ ወሊና ሳራ ነትን ሴንሲን ጀናን በቃንለ Inka baca nama akam naga Tahir. Hello, muti rakafan. Muti rezerta Tahir. Hello, kamjo. Kadingata sente riyatiya. Kiliki. Wayo adan. Iya karta ala yoshum kondas gabashi. እንደነ ልከሽ እኮ ነው። አይ ልክ ያለው እንደ ተቀበልሽኝ አላወኩም ፕሬዝዳንት። አዎ አንቺ እኮ ዝም ብሎ ስልክሽ ተጨቀጨ ስል ስራ ስዳጋይ በዱሮ ቋንቋችን ስታወሪ ስዳጋይ ነገ ባሳ ሁጂጅ አላጀደ እንደት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን ስሙ ከፍ ከፍ አሜን አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃ እሱ ነው የሚያምርብሽ። እውነት ነው እሱ ነው የሚያምርብሽ። ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ማኪ ደህና ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ጨዋታ አምጪሽ። ሌላ ጨዋታ ባታርጊ እንደዚህ ቤት ትንሽ ነገር ይዞ ስለሚሄድ ብሶት ያለው ሰው ስላለ ኢንቮልቭ አታርጊ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ። ምንም አላደረኩም እኮ አይ አውቃለሁ። እኔ ሀሳብሽ እኮ ገብቶኛል፣ ግን የማይረዳሽ ብዙ ሰው ስላለ
ሰኒ ቤ እና እንትን እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ አቼ ወላ ጋፈተኒ ኦፍራ በልስ Kala kunooti namni gisee akkana oduu yoo deessa asii wal gaanii ilaala mana makudha sagal galee